ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. kabajamtoota obboleewwan kiyyaa seenaan Aishaa seenaa dheeraadha. kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa irratti akkaataa rasuula rabbii fi walitti dabalaman dubbanneetiin jiru. Aishaan tuni nama akkaan sabrii qabu, nama akkaan obsa qabu, nama akkaan gaariiti. jidduu sahabaatti beeytuu jechuudhaan beekame, faqiiha jechaadhaan beekamte jechuu. Aishaan tun rasuula rabbii wajjin ni obsite yeroo rakkinnaatii fi yeroo bal'innaallee. gaafa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam dubartiirra filannoo fidan duniyaa fi waan duniyaa keessa jiru dhiifteeti rasuula rabbii filatte jechuudha. seenaa kana sahabichi nu odeessu akka jedhu Umar ibn al-Khattaab ka'eenatti dhufee yaa mucaa mee rasuula rabbii hayyama naa gaafadhu naan jedhe jedha. mucaan ol seenee rasuula rabbiitti dubbii himee rasuuli rabbii calaa cal'isanii jennaan gaddeebi'ee Umaritti hime. mucaan rasuulli itti himee na jalaa cal'isan jedheen. akki jedhu duuba Umar mucaan akkas naan jennaaniin ka'ee deemee masjida dhaqee bakka minbaraa yoo angahu sahaabaan walitti dacha'anii tataa'aniitiin hin booyani. anillee takkaa isaa wajjin taa'ee waan silaa biyyi boohu booheeti. erga kana waan dhagahisan qalbiin na dadhabdee ka'ee ammallee deebi'ee mucaatti dhufee deemi hayyama naa gaafadhu Umartu hayyama gaafata jedhi itti naa himii jedheen jedha. ol seenee mucaan rasuula rabbiitti dubbii himee erga kanaa gadi bahee yaa Umar itti si himee jira isaan na jalaa cal'isanii jedhaan. ka'eetinin deebi'ee uf duuba jedha Umar. yoo an uf duuba soba deemee jedhu mucichi natti lallabee koottu rasuulli hayyama sii godhanii naan jedhe jedha. mana rasuula rabbii seenee salaamu alaykum yaa rasuulallahi jedheen. rasuula rabbii irkataniitiniin jiranii gadafaa wahii irratti yookaan xirracha wahii ka ol fuudhamee jiru wahii irratti irkatanii jiranii saleenii wahii irra buufatanii saleeniin suni dirra isaanii dirmammeesseetiin yookaan dirra isaaniitti qabateetiin jira. yaa rasuulallahi jedheen jedha Umar. sila dubartii tee gadi dhiifte jedhee gaafadhe jedha. rasuulli rabbii bakka ciisanii mataa ol qabatanii laa gadi hin dhiifne naan jedhanii jedha. wallaahi jedhaan Umar odoo waan nuti taane argite bar nuti ummanni Qurayshii kun yaa rasuula dur dubartii teenna ofii hinjifannee bulchina. madiinaa dhufnee jennaan ummata madiinaa kana dubartiin isaanii isaan hinjifatti. dubartiin teennallee dubartii isaanii jalatti ilaaltee dubbii nutti deddeebisuu jalqabdee gaaf tokko jaartii tiyyawwaa jedhee dubbii natti deebiftee maanatti deebifta jedhee allollaaniin yoo sitti deebise maal qaba nama si caaluu dubbii itti deebiftii dubartiin rasuula rabbii naan jette jedha. inumaa'uu guyyaa tokko yookaan halkan takka ooddee hin dubbiftuuyyuu nama si caaluu rasuula rabbii naan jette jedha. maarree dubbiin akkas taanaaniin hongoytee dubartiin suni kasaartee jedheeni ka'ee aaraan isaa biraa bahe jedha. dubartiin akkas rasuula rabbii gootu sun rabbiin itti yoo dallane maal beeyti sababa rasuula rabbii itti aaraniin jedhee akkana dubbadhee jedha. wayta kana rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ni seeqatan jedha. amma illee itti deebi'ee yaa rasuulallahi jedheen jedha. Hafsaa irratti ol seenee yaa Hafsaa masaanuun tee bareedduu taahuun jaalatamtuu tahuun si dagee akka dubbii ufitti hin finne waan isiin godhattu jala laalteetiniin akka isii godhattee akkan halaakamne jedheenii jedha. erga kana rasuuli rabbii tanallee seeqatanii jennaan Umar mucattii isaa akkas jedhee gorsa jechuu waan Aishaan faa rasuula rabbii gootu laaltee ati akkas godha jettee deemte akka hin cabne jechuu isaati. Aishaa fa'aatuyyuu dubartii rasuula rabbii fuudhan keessaa ijoollumallee qabaa akkasuma rasuula rabbiittillee jaalatamtu waan isii jaalataniif jecha isii irra dabranii fi
si ammoo irra siin dabran jechuu isaati ati gartee Aishaan geettu waan maraanu ma'anaan isaa akkana garuu rasuula rabbii ammallee ni seeqatan jedha ree rasuula rabbii bakka kan hin jiranii bakka dubartii taan qaqqabanii taan ol qaban hin jiran rasuula rabbii dubartiin rasuula rabbii hundinuu isaan biratti wal qixa jaalalti waan qalbii namaa keessa rabbiin kaahu duuba yaa rasuula rabbii mee hayyama naa godhi mana kee kana keessa achi ilaalaa jedheen jedha rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hayyama naa godhaniiti yoo an mana keessa achi ilaalu mataa ol fudhadhee wanni takka mana keessa hin jirtu jedha waa silleen sadii wahii ni jirti wanni takka mana keessa hin jirtu rifadhee yaa rasuulallah mee rabbii kee kana nuu kadhadhu rabbi sitti haa bal'isu ummata keetitti illee rabbi haa bal'isu akkuma Faarisii fi Ruum kunoo waan mara qaban itti nullee waan mara rabbi nuu haa kennu duniyaa tana nutti haa gadi dhiisu mee rabbiin naa kadhadhu rabbiin ummata kanaallee kadhadhu jedhaan Umar ummata rabbiin hin gabbarre kanaahu rabbi akkasitti bal'ise rasuulli awwala ciisan ol jedhanii taa'anii dallananii yaa Umar jedhanii si'ati rasuula rabbii ta'uu shakkiin irraa qabda ummata sanbar rabbii waan duniyaa itti kenneef beeyta duniyaa marratti khayrii isaanii ariifachiise nu ammoo akhiraatti nuu kaahee bar waan silaa akhiraatti isaanii kennu usmatti isaanii fixe jedhanii itti himan rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam Umar rifatee wayta kana yaa rasuulallah mee rabbiin araarama naa kadhadhu nin dogoggoree jedheeni rasuula rabbii gaafate rasuulli rabbii san dura ji'a tokko dubartii isinirratti ol hin seenu mana keessan hin seenu jedhanii irraa kakkaataniitiin hin jiran isaantu dubbii itti deddeebisnaan walii galanii seenaan seenaa dheeraadha isaan walii galtee uumanii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam jeeqan rasuulli rabbii jeequmsa kanarraa kaka'ee ji'a tokko isinitti hin kalaahu mana keessan hin seenu jedhanii jechuudha haga rabbiin olaane isaan komatee itti deebi'e jedhuunitti Aishaan akka jettu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam filannoo nurra fidee jennaan rabbiin olaane gartanii filachiisi jedheeni gaafa qur'aana itti buuse filannoo san namni jalqabaniin anaani jetti akkana naan jedhan jetti rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam yaa Aishaa waan ajaa'ibaa sitti himaa amrii wahii haarawaa dhufe hin ariifatiniifi abbeetii fi haatitiin mari'adhu suuta itti deemi dubbii kana deebii isaa naa deebisi jedhanii maa inni yaa rasuula rabbii jetteen kana wajjiinuu rasuulli rabbii ni beekan jette Aishaan odumaan itti himeeyyuu rasuula rabbiitiin addaan bahi aayyaalleen aabbaallee naan hin jedhanii kanuma wajjiinuu ati mee mari'achiisinaan jedhan jette rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ربين قرآن نتبوسي جرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا جتشا حق آية أجرا عظيما جتشو تقدر قرأ الرسول ربي صلى الله عليه وسلم يا دبرتي رسولا يو دنيا برباد الدنيا وأنا سيكي سجرت ميداغ أسي وجه ربي إسنيك النام أنا قرأك يا قد إسن هذه سجدتي الرفدي في لأنه كان جدين ربي كنا سبحانه وتعالى دوبك آياتنا رسول ربي عائشة تقدر قرأني جنان عائشة وانا جايبها جد يا رسول كان وانا أبا في آيات مريم جد دبرتي نقلك أبدبر وكما سموه في تندمتي دبرتي أبا في آيات شيء تشويش شيء قلوب جيتو غري دبرتي تينا مال تجرا أبا اللي يتلو فيه اتفكيس هات اللي اتفكيس وبليجان اللي اتفكيس الله اللي اتفكيس ديمي مال تترجمة إهباطة تترجم نكوف تسمون إسي نجي قمت مال في التري أبا من إسي كنان غرغر به في التججو وان لم يجرو دقيت تججو دبرتين أقلي أبدا أمو أبا منا وان إني جري في التري يسوج جنجرات في الت دوب رسول ربي دبي كان اتفدني جنان يا رسول جتنا عشان كرم جبابا كان وانا أبا في آيات مريم أبداً التين مريم دوم جتين الرب في رسول بربادة عند آخرها بربادة ما نسي يقول الدنيا جتيني ضد جت عائشة رسول ربي عائشة دبي الراهبتني جنانين كأني دبرتو تتهاوني تأجتراني دبرتين هندين وقسموا جتيجو كان وأن نهاية في أباك إن مريم يا رسول السنوية خلاص سوجي جراچو نوية جلانيني رسول ربي فيلا تنجتو لا دبرتون هندين دوبا كوني مالي لري قلبي قباتشو عائشان قروتي تهودا عائشان نم ربو مقبو تهودا ودو دبرتي قرتني فدابدو تاتي ودو دبرتي قند آخرين بربان نتاتي ودو دبرتي نبي ربي انجالا نتاتي
odoo dubartii islaamummaan hin bulle taate silaa gaafa san gartanii duniyaa argadhee bashannanee akka gaarii jiraachuu naa wayya sin barbaadu jettiin jechuu dayqii fi cinqaa fi waan adda addaa kana hin barbaannu jedhan gaafuma duraatu wanti kanatti isaan kaase gaafii baasiiti wacii nuu kenni jedhanii rasuula rabbii cinqan rasuula rabbii huma harka hin qaban yeroo sanitti walii galaniitiin hundi isaaniitu cinqanii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam erga kana akkas jedhaniin jechuu irraa kakatan ji'a tokko isinitti hin seenu jedhanii yookaan warri gartanii daa'ima isaan dhuyinaan sababa saniin akkas jedhaniin jedhullee ni jira seenaan Aishaa dheeraadha mawqifni isii tokkoffaan filannoo isii rasuula rabbii filatte kana yoo ta'u lammaffaan filannoo yookaan mawqifni isii rasuula rabbii wajjin jiraattee akka isii rasuula rabbii filattee insha Allah darsi teena sadhutti baranna ar'aaf asumatti dhaabna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh